Bakka jirtu nagaa fi jaalala araaruu waaqayyoo iddoo fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessanuu har'a mootuu wanta ta'ee barumsa haalaan isin barbaachisu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Wanti ani isiniif qabadhee dhufee namoonni YouTube chaanaaliin keessan mallattoon doolaaraa kun bicaa isinitti mul'isee jiru yoo jiraatan barumsi kun isin barbaachisa jechuudha. Amma wanti inni bicaanatti mul'isee jiruu fi viidiyoo ati gallakkifti kun beeksisaaf hin ta'u isa sarrasii hidhuu hin danda'amu waan jedhee jiruuf isa kan akka beeksisa irra nu hidhuu fi akka gochuu qabna waan jedhuuf barumsa kan na waliin ta'a isin jedha. Idduma amma isinitti mul'atu kana al tokkoof tuttu jechuudha. Idduma doolaaraa amma isinitti agarsiisaa jiru kana al tokkoof tuttan. Yeroo isin tuttanii jettanii akkanatti isin seensisa jechuudha keessa isaa. Yeroo isin seensisee monetization jedheeti mallattoo doolaaraa bicaa godhee limited jedhee jira beeksisaaf hin ta'uudhaan jedhee jira. Waan ta'eef nu maal goona isee kana fuuneeti al tokkoof tuttu jechuudha. Isuma kana bootatti matana al tokkoof tuttan. Yeroo isin tuttanii jettanii akkanatti isin seensisa. Yeroo isin seensisee jedhe access remove jedhee jira. Irra deebinee isiniif laalluu nu isiniif isin viidiyoo san akka beeksisaaf ta'u isin murmurree jedhee jira waan ta'eef al tokkoof bootaa kana tuttu jechuudha. Yeroo isin tuttanii jettanii akkana isin fida. Yeroo isin fidee jedhe bootatti tana raayitii kennitanii fi sabimiiti jedhanii jechuudha. Bootaan raayitii kennitanii fi sabimiiti requestii jettaan bakka achiin booda sa'aatii 24 keessatti viidiyoo sana cicciree isin sirreessee beeksisa Gmail irraan isin ergaa jechuudha. Akkas kunooti. Kanaaf kan isin fayyada obboleeyyan koo viidiyoo kana laalaatii itti fayyadamaa isin jira turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namni YouTube chaanaalii kana faraa'u subscribe like share gochuu hin dagatinii goddanyoota keetiif qooduu hin dagatinii gaannaa ta'u. Akkas gootanii hedduu bakka yoo gaafas akkas gootanii hin kennaaf jechuudha. Dhumatee jira waan ta'eef isin sa'aatii 24 guutuu keessatti viidiyoo sana irra beeksisa hedduu gaannaa ta'u.